السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشما حركفونا كبجمتوتا في جالتمتوتا إلمان أورومو هندا كيسانو سلام سانتي كان جاللا كان كبجادا باك جرتن السناغيس أكام نغا فايا كيسان يجر جرتو الحمد لله نغا كوتي بغا ربين يرو كنان سنگي سنجراچ سنجا اگا فيديو رافن كيسا تيه چودا واي فريكولي مسنجرات لالا يچودا اكما بكمو بيسو دربيا كيسا تيه messengerin frikoli hin hojjetu jechuudha chaati sagalee walii erguu taate malee jechuudha garuu amma akka hojjetu dhibbaan dhibbatti application bareedaa qabadhee isiniif dhiyaadheesan jira jechuudha egaa gara barumsichaa hin darbuun duratti jechuudha viidiyoo tana akka ilmaan oromoo hundi arganii itti fayyadaman viidiyoo tana share waliif akka gootan kabajaan isin gaafannaa jechuudha hundi keessanuu egaa application argachuudhaaf Play Store keessa ni galtu ega hal kana yero Play Store keessa galtan jechuudha bakka Google Play yookaan jechuudha search kanarratti 0 VPN yettani barreessitu jechuudha kana ega kana wala kana jechuudha baay'ee isin dhufa akkuma beekamu kanallee makorree turre kanallee yaalla turre hundunuun dalagu jechuudha kana keessa kan olii kana jechuudha 0 VPN ka jettu kana ni buufattu jechuudha ega namu anan buufadhee qabuuf open munaan jaa isinis yeroo buufattan open maratti click gootanii seentu jechuudha ega hala kanaan yeroo operat click gootanii seentan hala kanaan isiniif fida jechuudha yeroo hala kanaan isiniif fide Faransaay Jarmanii wantoota adda addaa biyyoota garagaraa waliin isiniif fide jechuudha fakkeenyaaf Faransaay waan shabakaan fuulii ta'e kana keessa jechuudha wanni isin beeku qabdan kan shabakaan da'iifa irratti hin filatina jechuudha fakkeenyaaf Hindi shabakaan da'iifa garuu Faransaay kun jechuudha gara shabaka afurii qaba jechuudha isa filattu jechuudha fakkeenyaaf isa keessa shabakaan fuulii jiru jechuudha egaa fakkeenyaaf kan amma Faransaay yaa filadhu Faransaay kan irratti click goonu jechuudha achi booda jechuudha haala kanaan yeroo inni fide haala kanaan yeroo inni fide jechuudha kan as gadi jechuudha kun fakkeenyaaf kan taa caapaa 53 jechuudha yookiin ammoo kan olii kana filannu fakkeenyaaf u daapa sagallama duwwa tokko kajoo kana jechuudha sarratti click gootu jechuudha egaa haala kanaan connect ta'ee jechuudha egaa haala kanaan amma connect nu ta'ee jira jechuudha dhibbaan dhibbatti messengerin keenya ni hojjeta jechuudha wanti feetan jechuudha fakkeenyaaf jechuudha Facebook ni osoo hojjetu wantoota Chrome wanta feetan jechuudha ela hundunu ni hojjeta jechuudha emoji messenger frikoliin kamiyyuu ni hojjeta jechuudha application barbaadanitti dabalachuudhaaf jechuudha asirratti la add ka jettu ni jirti jechuudha fakkiin daawutu ni jirti ishirratti click gootu add kan jettu irratti yeroo click gootan achi booda haala kana application isin dhufa jechuudha yeroo application haala kana isin dhufe isa keessa hojjechiisuu feetan jechuudha fakkeenyaaf haala kanaan jechuudha isin gale mee fakkeenyaaf maal hojjechiisuu yaallu garuu mee fakkeenyaaf imo maal yaallu ino fakkeenyaaf yeroo waan sandalasiisuu feetan jechuudha fakkeenyaaf yeroo imo fedalasiisuu feetan imo irratti click gootaniiti achi booda okay click gootan jechuudha asirratti fiduudhaaf jechuudha isin gale amma as keessa maal dalagaa Chrome Facebook Google Play Store Instagram Messenger YouTube amalle imo minam Skype minam Twitter kana jechuudha garuu application browser dabalachuudhaaf jechuudha asirratti add ka jettuna click gootanii achi booda applicationin tartiibaan isin dhufa jechuudha akka tarra ol deemtanii lallaaltan jechuudha egaa viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata dhibbaan dhibbatti kun wanni kun waan hojjetudha jechuudha hiriyootan teessanii yookiin bilawwan keessan ilmaan oromoo hundaaf jechuudha viidiyoo tana share godhaa waan wardoftaniif galatoomaadha Facebook kootillee follow godhuu hin dagatinaa jiraadha